jira jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota oduu keenya kan yeroo ammaa kana gaazexeessituu miidiyaa TV Islaamaa kan Hamilan TV jedhamu hidhamuun isiidha guyyaa raantanaa dhaga'ame. Jeneraalonni waraana Iraan guyyaa raantanaa Sayyid al-Azad du'aan ajjeefamuu isaa dhaga'ame. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinneetti mudatee lubbuun namoota 4 darbuun isaa mirkanaa'ee jira. Amma immoo gara oduu bal'ina keenyaatti wayita isin dabarsinutti waraanni Iraanii fi Israa'el kan dhiyeenya kana itti jiru guyyaa lamaaf dhaabbateeti jira. Waraana kana keessatti guyyaa kanaatiif jeneraaloonni waraana Iraan namoota 4 waraana Israa'eliin dhumaniiti jiran kan jechaa turan keessaa namoota 4 keessaa namni 3 guyyaa raantanaa immoo lubbuudhaan ni jiran jechuun ergaanii fi mirkaneessanii turaniin guyyaa lamaas ooleeti jira. Namoonni immoo raantanaa ifa baasanii mirkaneessan keessaa kan lubbuudhaan dabran namni Sayyid al-Azad jedhamu lubbuun isaa darbuu isaa himaniiti jiran. Waraanni Iraanii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa ture. Iraan immoo dhiyeenya kana waan ajaa'ibsiisaa ta'es baafte. Jeneraala immoo waraana Iraan ajjeefne jechuudhaan mootummaan Iraan mootummaan Israa'el dubbachaa ture. Guyyaa raantanaa immoo taatee sun irratti fashaleessuudhaan ajaa'ibsiisan. Jeneraalonni kunneen erganiif lubbuudhaan jiraachuun isaanis mul'ateeti jira. Jeneraalonni kana erga lubbuun jiraachuun isaaniitis beekame. Jeneraalonni kunneen immoo lubbuudhaan jiraachuun isaanii erga mirkanaa'een booda namni tokko immoo lubbuun darbuu isaa erganiif dhageessisanis turan. Ergaa kana immoo guyyaa kaleessaa kan dhaga'ame yoo ta'us waraanni Iraan immoo gammachuu ammaan dura Israa'el irra turte hundaa'uuf fashaleessuun isaanis dhaga'ame. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee laga Xaafootti mudateen lubbuun namoota 4 darbuun isaatis dhaga'ame. Balaa konkolaataa kun immoo aanaa Duwwaa 7tti kan mudate yoo ta'us konkolaachiftonni 2 immoo walitti bu'uudhaan lubbuu namoota 4 darbuun isaatis dhaga'ameeti jira. Konkolaataan kunneen immoo zoonii fi Finfinnee irraa gara laga Xaafoottis deemaa jiru yoo ta'us balaa konkolaataa kanaanis namoonni 4 lubbuun isaanii darban itti gaafatamaa magaalaa Finfinneedhaatiif akkasumas tiraafikaa kan ta'an guyyaa raantanaa miidiyaalee irratti himaniiti jiran. Laga Xaafootti balaan kun erga inni mudateef reeffisan immoo rakkoo hamaa waan mudatee jiruuf bakka hamtuu waan seenaniif keessaa baasuudhaafis gargaarsa iyyatanii makiinonni reeffisan baasanis akkaaniif bakka sanitti mul'ataniiti jiran. Balaan tiraafikaa immoo boodeen kana naannoo Oromiyaatii fi akkasumas magaalota Itoophiyaa garaagaraa keessatti hammaachaa waan dhufeef balaan tiraafikaa guyyaan guyyatti namoota adda addaatis galaafachaati jiran. Kun immoo kanneen ammaan dura tiraate jechuudhaan tiraafikni laga Xaafoodhaa akkaaniif dubbataniiti jiran. Gaazexeessituun Hamilan TVdha ergaanii fi hayyama hin qabdu jechuudhaan hidhamuun isii dhaga'ame. Hayyama viidiyoo waraabuudhaa hin qabdu jechuudhaan guyyaa kaleessaa isiidhaatiif viidiyoo waraabaadhaa jirtu hidhamuu isiidhaa fi akkasumas gaazexeessaan Kadir namni jedhaman waliin hidhaa seenuun isaaniitti dhaga'ame. Sababiin immoo isaan lameenuu itti hidhaman hayyama viidiyoo waraabaadhaa akkaan hin qabne jechuudhaan kan dubbatan. Itti gaafatamaan gaazexeessaa Hamilan TV obbo Jamaal Ahmad hayyamaas fuudhanii booda geessanis jara kana lachuu mana hidhaatirraas gadi lakkisuu hin dandeenye jechuudhaan dubbataniiti jiran.